darzan gadi dhiisee bara obboleessoo. Wallahi ani illee kan mallaqa anti tapha. Jaalallo waa tokko waan lafa jiruun sitti himaa dhage wanni lafa jiru namni sirba sirriitti hojjechuu danda'u ijoollee shanan gibee keessaa Isaaq Zeenuuti. Isaaq Zeenuu birrii walitti birrii sirbaan hojjetu guyyaa takka gargaaranii hin beekan. Gurbaan san ofii isaatiif laffa'eeti sirboota hojjechaa jiru kana mara hojjete. Nama kadhatee exactly hin beeku. Nama kadha waa meeqa godhe jechuudha. Wallahi artistoota ijoollee Jimmaa keessa warri sirrii danda'u ijoollee duraaniitii fi ammatti garuu Jimma qabdu jabaan artistii Isaaq Zeenuu. Thank you. Allal abarsoo kana irratti guuta. Isaaq Zeenuu jechuun rabbiin taalentii uumamaan isaa kenne obboleessoo. Sirba qofa osoo hin taane sagalee waliin. Laal komoodii karaa viikiidhaa YouTube yoo laaltan bar namni isarra kolfa taphatu jiru. Oromootu waan isaati tuffatee hordofuu dhabe malee birraa gurbaa harargeessanii Isaaq Zeenuu showuu isaan karaa YouTubein dalagaa jiran kan akka Oromootti nama boonsuu fi nama boharsuu jechuudha. Jimma akka Jimma qofa osoo hin taane akka Oromootti namni sun nama ajaa'ibaati. Aadaa biraa isaa wallisuun garree garuu bakka san xiqqoo ni komadda. Aadaa Jimmaa kana gadi qabee sirba obboleessoo. Sagalee qaba taalentii qaba nama jabaan. Isa jabeeffachuu qaban kanaa kan ammoo hidhuu qaban. Firoo qabaat hidhuu qaban. Amma fakkeenyaaf sirba Abbaa Giddiitii fi sirba Isaaq Zeenuu wal bira kalaalu taate. Oh my wal bira ilaalin. Amma kaleessa galgalaan naa ajaa'iban ijoolleen Jimmaa mana bananii sirba Abbaa Giddii bareedaadha. Akka dubbatan sirba Abbaa Giddii maashaallah jabaa Jimmaa qabdu. Aadaa Jimmaa sun balleessa. Aadaa Oromoo guutuu. Nuti ammoo akka Oromootti ofirraa falmachuu jira. Artistii Oromoo maqaa balleesse. Aartii Oromoo maqaa balleesse. Amma kana sabni biraa yoo dhageeffate artistii Oromoo jedhan malee artistii Jimmaan jedhan. Oromoon artistii akkanaa kana qabdi. Ka agartee wallee miilaan irra deemu. Kan gudeedu. Kan waan hin dandeenye dirqiin itti. By the way, isaa fi Haftaamuu Lammuu tokko. Haftaamuu Lammuu ammoo wanni garaagarummaa isaan qabaniif maal seet? Haftaamuu Lammuu smaartiidha. Walleen jaallata wallisee takkaa walaloon barreeffanne yadaloo sanuu Adnaan Muhammad waggaa meeqaa jalatti kufee isa san qabsiisuudhaaf waliin dhama'ee dadhabee akka hin dandeenye argee gara shoowitti dhufe jechuudha wallee dhiise tootaalii. Humna isaa waan beekuuf haa galatoomu. Garuu namichi kuni abbaan jaalalloo dhiifama naa godhi. Asiroo doosan qofallee taanii sirbi kilippii arsiillee qaba yennaan gammadee waan arsii kana namni jaalata beekta. Pilippi arsii qaba yennaan gammadee wanta godhe inni waan bareeda ta'e. Amma maa viidiyoo san guutuu baasee barbaada. Namni muuxannoo beektaa dandeettii waa'ee aartii kana agartee xiinxaluu yoo xiqqoo hubannoo hin qabaanne meeshuma muuziqaa san laala yookaan ammoo karaa saahibummaatiin wallaalee osoo hin taane asliin nama xiinxalullee sodaateetuma kabajeetuma. Waa'ee maadaa kana keessa yoo ba'a maal goonu aadaa abbaan barbaade akka barbaadetti miila irra deemee as sirbu. Ani akka mataa kiyyaatitti Oromoo tanaaf jecha warra akka isin sirbu muuziqaa dhageeffatu yaadnetti malee nuti Quraana Rabbii dhageeffannaa, hadiisa dhageeffannaa, raayyaa dhageeffannaa malee waan akkanaa waluu quban qabnu. Jalalloo fa'aa itti haa'imu soo Nasree Anulee amma dhugamatti keessaa baana waan sanii inni amma mee sirbuu laalaa gizee walgahii fa'aa deemu ofiiyyuu sirban beeku saahibummaaf sappoortii godhee garuu jalalloon itti haa'imu nurra. Jaalallo maaliif artistii jabaa kenna lafaa dhufaadha. Illee artistii ijoollee komandoo qabdu keessa tokko. Kanaaf waan kana itti himi. Feesbuukii kiyya messenjera kiyya aanna godhi sii bilbila afarso wayaa waslaatta. Maa wal jala jirra duraanuu. Afarso maan jirtaa seeti? Waljala jirama bakka gaafa dhiyoo walitti haasofne ni beeku jira gruppii ya exactly bakka sii bilbila messenjeran sii bilbila. Salam ummata akkam jirtan dimsi gorillaan bakka takka dachee haaboo haduraan faffaca'e jirtu maamne akkam jirta habibi naga sirbi abbaa giddii sun sa haarar keessan faa kamti kasi nu tolfatte qorata sirba keenya waggaa taphatu ija gurraachomsee kasi maanuu laala nuti Ali Birrafaan nu taphate suuf minti namni nu waan Ali Birrafaa alla kisarii biti wallahi akka haarar gitti tolfate hin qabu bara
Misir bali berapa lala? Bareedu hararge marga bishalaga ya bareedu ji marga bishalaga nadura sinyatin binensi alaga sirba tokko jasan wallahi sirbi oromoon kun guutuu sila warra dammarame tabate sirba tokko jasan inni jijjiiramu si gale amma nu tabate aboo abbaa gitti nurra siqee nurra deeme abbaa gitti maal bakka muutii nu qabata Kataba Faransaa godhee iyyuu hima callifne nuu callisaadha. Kennaa akka kataba Faransaa godhee callifne. Abbaa amma isin warri harargee gaafadhaa malee nuti akka kennatti harkuma nurraa kafalate. Maaliif ennaan Andu'aalam Gosaattu jimmitti jedhii jimmitti taasayoo ijji wal argiti jedha. Sigalee gurbaa Andu'aalam Gosaa kunis nama bada jimmitti je maqaa jimmaa guddaa kana maa jimmitti jijjiira boo nuti jimmaa hojii falmeenee amma waan kana bakka deebisu qabna Gosaa ni dhamu qaba Andu'aalam Gosaa. Ballee isaan isaa qaba weeti. Jirraa inni illee lukaan irra deemu waan ta'eef illee jirra. Gaaf dhageeffadhu boo isiniin kun gaafa kan jaartii abbaa jibbataaf gootanii deemtanii har'a yookaan jimmitti jettan maal jechuudha? Waggaa tokko dura waan kana እንደዛ አይነት ጸባይ የላት ምንም አትቀይ ዋና ማን እንጀራሙፍ አፍራ ገድ ከናገደ ከንታነ እንቤት ማሻአላህ ወላ ዳከ ተይሰራ ባባሪስ እንባይትን አቦ ዲሮ ለገደመ አከፈለ ሻርሙጣ ዳከኒ ዘኒ ማልታ ተበይታ አትለ አና አልገደ namni yoo si xaraxare waan si shakkan tokko irraa deebitu beek namni garuu yoo si amane atilleen saalfattee nama namtaaf si galee Allah amanamta iso daata yumane gifi sodat ana malal dubartin kairo ke zagide gasirate ergatte akka kabareza wajinato biyansi wannan ne azo kun dugata ina ita kesin shakkene kairo jenna chuma ufra gaddar kafago kun fagora yoo shakkitelle dhugo samo so takairo onnake mal akkas jedheni itti bakka wanni afaan jedhu kun dhugaata hinna jette shakkitti waan jet minaamin jedhe akka shakkiraatiin bada ujoollee kaayiroo hojjedduun qoosu gasti kiyyarraa hedduun galchoona ammaree mucayyoon bareedduun tokko hoseente fira jawal minaamin naan jette bakka silkii haadhateenan si erga si kennaa guyyaa tokko kamisa misaa si affeertu jedhani osoo tafagoo taate si affeeraa achiin bu'i si fuudhan as jirti yoo beeke gilee beeke ollaa kana jirti bara achumaan wannoo godhe. Ablal dhiista jechuun kun onlaayinii mana nu hinaasee normaala taphata garuu ammoo waan tokko dibee duraan jechuun haasarii kiyya kana puulii taphadha akka malee jaalladha si galee gizee mara achumaa qabee nagalchana tumaa maal jenaa minaamin inshaallah haga fedhee hundatu meen achuma deebi'a gizee mara achumaa nakkuma gaafa akira dhuma irra akkanuman dhalaalee ibsaa kommee naan jedhe itti dhaqee naga'umaan akkam naan jedhee na biraa ta'a. Kaza gaafa dhumaan akkanuman dhalaalee na biraa ta'a. Akira saalfadhee hamba keessan dhaqu ufumaa dhiise. Yaa inni ibsee wallahi ufumaa dhiise. Inni abbiyaa zirannaan achiin baqadhee tarayyuu fi saalfadha ishee minna qabu. Amma hiriireen keessan kunillee yaaddeessaadha bara isinillee akkuma tokko isinitti to'ee beerumu argitan hunda yaabbatanii jira xiyyaafanii. Ati fi alfadii lolleen xiqqoo akka malee isinitti to'ee ijoolleen haa qabbanooftu isinillee xiqqoo osoo tara gaggaasanii bareeda. Dhugaa keetti wayi. Amma shamarran Oromoo rakkoo shamarran Oromoo. Dhufte. Salaamu alaikum. Hi, Doctor. Walaikum salam wa rahmatullah. Maal makeeti yaa koleettitu harkanan darbine ati intalli tiyya ta'an gafaa taate abdadhu taate amanu akkamitti harkana darbitee gidee maqasitti ergadhee irraa qabuu didda. Si jalaa qabu giseen deemu istaak ta'e bar. Sagaleen ta'e as keessa namni dhaga'u turre bar. Mashi bakka. Hi, akkam jirta? Jira wallahi alhamdulillah kabachi. Nagaa fayyaa jirta? Sitti ergee deebistammoo maal isaa? Arra akka tokkos jira silkii khayyaa I don't know maal akka ta'e. Arra taphattu reemi? Yaa. Tapha Arsenal fi Manchester ture. Manchester City yaa sirri. Meeqaaf meeqa? 2-2. Kam turre itti galche? Isaantu galche.
Isinitti galchanii? Eenyu moo'ere? Dhuma kamtu galchanii? Dhuma kamtu galche? Isa ture dubbiin akkam teessa? Isaan tu galche. Moo'atu hin beeku moo'uu malee. Waan bira jirtan ani kubbaan isin deebisu jira bara. Naannolee kubbaa magaafanne barchaa akka fi gurbaa wannoo ta'an eenyu maqaan isaa kaasee Manchester guna dheeraa kana maqaan isaa natti hima. Eenyu? Kubbaa kun gabaabaa guddaa kana. Hagalche Haaland moo? Haalandiif chaakarraa haasaarra bara waa'ee kubbaa xiinxalaa irra mukura. Taphattoota Arsenaal kuni chaakara kuni Haaland. Haya, waan bareeda galchan wali galchan jee. Eegdaan laalte? Asumatti ilaale ganduma keessatti ilaale dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Abduu seenoo maal ta'e irra fegidee meeqaffaa isinii galuudha? Laa, kuni kubbaa biraati Baarsaa jiranatti fakkaata meebi miti? Laa, Arsenaal himatti. Laa, Arsenaal irratti rafne wal bira taa'u turre bara. Dammoo asii miti bikki. Kuni kabraa dhageessa malee. Arsenaal miti lakkii Arsenaal waliin laalle. Akkamitti Arsenaal aslan Arsenaal deeggaraa Arsenaal irratti akkamitti rafa waan hin taane bara. Deeggaraan Arsenaal mataan qabu bara. Haara deeggaraan Arsenaal akka ajaa'ibatti jabaasee keessa seennee itti lallaa'u. Deeggaraan Arsenaal mataan qabu. No makiin baanu raawwatu. Baay'isawwii sitti naaru amma because ati nama moo'ee waan deeggartuuf har tokko hin jirtu sitti naaruati. Sisha. Bro. Makisha. Yes. My name. Nagaya mo qabda. Alhamdulillah. Akka laalaa irruu nagaa fakkaata nagamu. Masha Allah. Alhamdulillah. Warri barate lama xindii wal barate lama yoo walitti reefar xiqqii barbaadu laal amma gizee warra xiqqashoo ka timirti na xaasan araarsu coggaarraan kun na luqqa'ee. Maali? Nagaa miti jee? Nagaa miti jettee? Gaafti nagaa alhamdulillah. Yaa nagaa qabna. Maa turtanii irratti? Ani xiqqishoo biiziin ture mana keessa waa hojjechuun ture saniif. Maaliif tanteenya duba? Makiin baddu barakati. Firan qabdu kaati. Makiin badduudha? Maaliif balleesse? Iccitii akkuma ajaa'adaan saadduutti dho'ifatta bara. Waan fedhes ta'u ጓዳይን ሰው እንዲያየው አልፈልግም። ማኒ ኩሽና ከያካሚ ላሉን ፍል ያ